Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo warroonni kiristaana taatan ashama harka fuudhee bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin harka qabu har'as viidiyoo ajaa'ibaa qabadhee isin dhufee jira. Viidiyoo har'aa keessatti immoo kan ilaalu dhaggeeffattoota kan koo biroozoroota baay'ee isin fayyadanii fi ciccimoo ta'an kan sakkuur ta'an akkanumallee sadarkaadhaan biroozoroota torba ne ilaalla jechaadha. Torbaan isaatiyyuu faayidaa isaanii wajjin akkanumallee miidhaa isaan nurratti fiduu danda'anillee tokko ne ilaalla jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Biroozoroonni kunniin egaa akkaawuntiiwwan adda addaa kan itti banuudhaaf nu qarqaranidha. Keessatti warroonni akka kiriptoo karansii adda addaatti fayyadamtan kiriptoo karansii akka biitkoyin, bilookchein, fooseet jedhaman baay'een jiranii. Egaa warroonni akkaawuntii kana bantanii itti fayyadamtan jechaadha. Hojii onlaayinii hojjechuudhaaf akkaawuntiiwwan kanneen warreen itti bantanii itti fayyadamtan biroozara kamtu isin fayyada kan jedhu keessattuu bilbila keessan irratti akkaawuntiiwwan baankii adda addaa fe'uu dandeessanii biroozaroota kanneen itti fayyadamtaniiti kan hojjettanii kan akka peepaal itti fayyadamuu dandeessanii. yuutuubii banachuu barbaadan biroozara kanneen itti fayyadamtaniiti kan banattan. Kanaafiyyuu akkaawuntiiwwan keessan kan sakatta'uu hin dandeenye yookaan isin to'achuu hin dandeenye biroozaroota ciccimoo ta'an sadarkaadhaan qabadhe isiniif dhufee jira. Tokko isaatiin ilaalla jechaadha. Weebsaayitoota adda addaa ilaaluu barbaadan akkanumallee akkaawuntiiwwan adda addaa banachuu barbaadan biroozaroota ciccimoo ta'anidha. Biroozaroonni kanneen tokko ni ilaalla jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Har'a kan ilaalu akkuma isinitti hime biroozaroota torba isinitti agarsiisa. Biroozaroonni kunniin maaliif isin fayyadan tokko ni ilaalla. Egaa amma dubbii isinitti baay'isu gara barnoota keenyaatti osoo hin ce'in warroonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaala keenyaatti dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhuftan isin jecha warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan immoo saabskiraayib gochuu hin dagatinaadha. Akkanumallee mallattoo notifiikeeshinii yookaan bilbila ishee fuulduratti dhuftu san tuquudhaan ol irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo gadhiisu isin hin darbu jechaadha. Amma gara barnootaatti. Egaa dhaggeeffattoota kan koo biroozaroota kanneen sadarkaadhaan isiniif kaa'e keessattuu sakuuritii isaan qabaniin yookaan iccitii isaan qabanii jechuudha. Iccitiin wantoota isin itti fayyadamtanii isiniif qabachuudhaan kan qaban yeroo baay'ee bilbila keenya irratti wantoota akkaawuntiiwwan adda addaa yoo qabaanne biroozaroonni baay'een isaanii jechuudha akkaawuntiiwwan kan keenya hatuu ni danda'an keessattuu kan akka kiriptoo karansii adda addaa. Akkanumallee warroonni akkaawuntii baankii bilbila keessan irraa qabdan jechaadha. Egaa biroozaroonni baay'een jiranii wantoota kanneen kanatan jechaadha. yuutuubiis qabaachuu dandeessanii yuutuubii keessan irraa qarshii itti fayyadamtanii akkaawuntii yuutuubii keessanillee warroonni hatan ni jiran jechaadha. Kanaafiyyuu tokko ni ilaalla jechaadha. Isaan sakkuuri ta'an jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo biroozaroota kanneen bilbila keessan irra baay'een isaanii ni jiran bilbila wajjin kan dhufan jiranii. Garuu bilbila keessan irra hin jiru yoo ta'e biroozaroota kanneen argachuu dandeessan dhumarratti eessaa akka argattan tokkoon isin mul'isa. Akkanumallee pileey istoorii irratti illee salphaamatti ni argattu. Tokkoffaa irratti kan argannu Google Chrome'dha. Google Chrome'n baay'ee tokko namoota baay'eedhaan kan baratamedha. Google Chrome bilbila keessa wajjin hojjetamee kan dhufudha. Google Chrome kana kaampaaniin hojjete kaampaanii Google mataan isaati kan hojjete jechaadha. Kanaafiyyuu baay'ee tokko sakkuuriidha. Argachuu barbaadan bilbila keessan irraa yoo hin jirre ta'e Play Store irra seentanii jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Bakka search baarii kanarratti Chrome jettanii yoo barreessitan isa jalqabatti isinii dhufu. Chrome beektaa osoo hin ta'in Chrome isa jedhu kana kilik gootanii. Egaa akkuma amma asirratti argartan Google Chrome'n isa kanadha. Baay'ee tokko faastiidha. Akkanumallee sakkuuriidha jechuudha. Akkuma amma argartan jechuudha. Reetiin isaaf kennamillee baay'ee tokko cimaadha. Reetiin isaa kenname 3+dha. Baay'ee tokko cimaadha. Akkanumallee nama biliyoona 10 oltu buufatee itti fayyadamaa jira jechaadha. Google Chrome kanatti tokkoffaa irratti kan isiniif qabadhe kana. Egaa Google Chrome kana Play Store irrallee salphaamatti argachuudhaan install gochuudhaan itti fayyadamuu dandeessanii gorsa isiniif kennu jechuudha. Akkaawuntiiwwan adda addaa Google Chrome'dhaan yoo bantan keessattuu kan akka yuutuubiidha, kan akka kiriptoo karansiidhaawwan adda addaa akkanumallee peepaalii adda addaa banuu dandeessanii bilbila keessan irratti biyyoota alaa warroonni argamtan akkaawuntii baankii bilbila keessan irratti banachuu dandeessanii. Kanaaf Google Chrome'itti yoo fayyadamtan baay'ee tokko gaariidha. Fotoota kan koo keessa yoo seentanillee isa kana fakkaata. Asirratti akkuma argartan tuqaa sadii kana tuquudhaan akkanumallee siitingi kan jedhu jira. Ergasii kana buutanii afaanillee jijjiirachuu dandeessanii jechaadha. Afaan barbaadanitti jijjiirachuu dandeessanii. Egaa asuma irratti Chrome language bakka jiru kana tuquudhaan afaan barbaadan irra godhachuu ni barbaadan ni dandeessu. Amaariffaa irra gochuu dandeessan, Arabiffaa afaan barbaadan irra godhatanii Google Chrome keessan yeroo itti fayyadamtan afaan barbaadanii itti fayyadamuu dandeessanii. Baay'ee tokko itti fayyadamni isaallee salphaadha. Baay'een keessan ni beektan jedhee yaada. Itti fayyadama. Lammaffaa irratti kan argannu ergaa akkuma asirratti argartan jechaadha. Lammaffaa irratti intarneetii isa jedhu kanaadha kan argannu. Inni kunillee baay'ee sakkuur ta'edha. Baay'ee kaampaaniin isa hojjetellee Samsungidha jechaadha. Kanaafiyyuu baay'ee tokko intarneetii isa jedhu kun kaampaanii Samsungiitti hojjete waan ta'eef baay'ee sakkuur ta'edha. Bilbila tokko irratti ni argama. Bilbila tokko irratti immoo argamuu dhabuu danda'a. Bilbila wajjin dhufa yeroo baay'ee jechuudha. Warroonni bilbila keessan irraa hin qabne immoo Google Chrome irra seentanii intarneetii jettanii barreessitan. Internet akkuma screen irratti an isiniif barreesse kanatti barreessanii sarchii gootan
Egaa baay'eetu jira isaan keessaa kan isin filattan isa kanadha jechaadha. Samsung Internet Browser isa jedhu kana kan filattanii. Egaa appichi isa kana install godhaadha. Akkasumallee waa'ee isaa baruu barbaadan keessa seentanii reetiin isaa kenname 3+dha. Viijiniin isaallee baay'ee tokko cimaadha dhaggeeffattoota kan koo. Dhaggeeffattoota kan koo keessa isaallee yoo seentan tokko itti fayyadamni isaallee baay'ee tokko salphaadha. Sakuriidha baay'ee tokko nama gammachiisa keessattuu inni kun kan isin fayyaduuf jechuudha. Asitti sarara sadii kana yoo tuqxan siitingiiwwan adda addaa jiranii as keessatti daawunlood gochuudhaaf waan barbaadan isin qarqaara. Inni biraa immoo ad blockers kan isin jedha. Ad blockers inni jedhu kun maaliidhaaf isin fayyada jechuudha. Beeksisni adda addaa bilbila keessan irratti isin dhufu jechaadha. Isin irraa ittisa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Kunis itti fayyadamni isaallee baay'ee tokko salphaadha. Isin browser kanatti illee fayyadamaadha. Baay'ee tokko sakurii isa ta'edha. Internet browserittis fayyadamaadha isin jechuudhaaf. Gara sadaffaatti osoo hin darbin viidiyoo kana ammas like godhaadha. Sadaffaa irratti kan argannu Operaadha. Opera jechuudha. Operaan baay'ee keessan ni beektan jedhee yaada. Egaa Opera argachuu barbaadan Play Store irra seentanii salphumatti Opera jettanii yoo barreessitan Opera qofa jettanii barreessitanii. Akkuma amma screen irratti isiniif barreesse kana Opera qofa jettanii barreessitanii search gootan. Egaa Opera gosa baay'eetu jira jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Kanneen keessaa isa diimaa qofaan uwwifame kanadha. Opera browser isa jedhu kanatti fayyadamaadha. Opera browser isa jedhu isa diimaadhaan halluun diimaadhaan jiru kanadha jechaadha. Asirratti ilaalaadha. Asirratti akkuma argitan jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Inni kunillee personal information keessan privateedha. Kanaafiyyuu meegaabaaytii 26dha. Akkuma argitan reetiin isaallee 3+dha. Nama miliyoona 100 oltu buufatee itti fayyadamaa jira. Baay'ee tokko sakuriidhaan inni kunillee keessa yoo seentan baay'ee tokko isin gammachiisa. Keessatti kitaabota adda addaa ofirraa qaba. Google, Instagram waan barbaadan jechaadha asirraan dhabdanii. Asirra history adda addaa BBC oduuwwan adda addaa addunyaa irra darban asirratti argachuu ni dandeessan jechaadha. Kan barbaadan jechaadha BBC, CNN kan websaayitiidhaan darban baay'een jiranii asirra seentanii entertainmentiiwwan adda addaa illee argachuu dandeessanii. Baay'ee kan nama gammachiisudha. Operaan baay'ee private kan ta'edha. Isa kana baay'ee tokko itti fayyadamadha. Egaa afraffaa irratti kan argannu immoo UC browser jedhama. UC browser baay'ee tokko cimaadhaanis baay'ee gaariidha jechuudha. Isaan sadeen darbanii sadarkaa afraffaa irratti argama. Egaa sadeen jalqaba irratti isinitti hime baay'ee tokko cimoodha. Inni kun immoo afraffaa irra isiniif kaa'ee jira. Isa kanas argachuu barbaadan bilbila keessan irra seentanii UC browser jettanii yoo barreessitan salphumatti argatanii. Egaa akkuma asirratti argitan UC browser baay'eetu jira. Inni kun garuu UC browser isa jedhu kanadha. Egaa kana yoo buutan egaa hanga ammaatti namni buufatee itti fayyadamaa jiru nama miliyoona 500 oliidha. Reetiin isaallee 12 kennamee fi baay'ee tokko cimaadha jechuudha. Sakuriidhaas baay'ee itti fayyadamuufis baay'ee isin rakkisu. Isa kana akkuma isin jedhe keessallee yoo seentan baay'ee tokko faastiidha ni daddafa jechaadha. Baay'ee tokko isin gammachiisa jechaadha. Jalqaba yeroo seentan akkanatti agrii isa jedhu kana kilik gootanii ergasii akkuma argitan bifa kanaan Facebookii, Googilii, Tiwiitarii, Yahoo, YouTubii waan ofirraa hin qabne hin qabu. Hunda isaayyuu itti fayyadamuu dandeessan. Amazon ofirraa qaba. Egaa isa kanatti browser kanattis fayyadamaadha. Shanaffaa irratti kan argamu CryptoTab browser jedhama. Browser kana yeroo baay'ee isinitti himee jira. Browser kunillee baay'ee tokko cimaadha jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Inni kunis baay'ee gaariidha. Keessattuu qarshii hojjechuudhaaf baay'ee isin qarqara. CryptoTabiin kun akkaawuntii mataa keessanii banattanii qarshii isiniif laakkaa'u ni qaba. Qarshii san walitti sassaabachuudhaan isin websaayitii adda addaa ilaaluu dandeessanii wantoota adda addaa yeroo ilaaltanitti qarshii isiniif kafala jechaadha. Yeroo biraa akkamitti qarshii argachuu akka dandeessan CryptoTabii kanarraa isiniif hojjedha viidiyoo. Yaada qabdan koomentii jalatti naaf barreessaa. Isa kanas argachuu barbaadan salphumatti Play Store irra yoo seentan salphatti argachuu dhabuu dandeessan dhaggeeffattoota kan koo. Yeroo baay'ee isa kana CryptoTab browser jettanii yoo barreessitan isa jalqabatti isinii dhufu kana kilik gootanii. Egaa akkuma asirratti argitan baay'eetu jira jechaadha kan feekiidhaan hojjetaman. Isa normaalii asirraa argachuu dhabuu dandeessanii. Isa kana normaala isaa argachuu barbaadan dhaggeeffattoota kan koo Telegram kan koo irratti argattanii Telegram kan koo immoo akkamitti argachuu akka dandeessan isinitti hima. Asirratti normaala isaa argachuu dhabuu dandeessanii. Baay'ee tokko kan feekiitu baay'ee asirra jiranii. Kanaafiyyuu isa kana Telegram kan koo jala isiniif kaa'ee linkiisa. Jaffaa irratti kan argannu FreeFox jedhama. FreeFox kanallee salphumatti argachuu dandeessanii. Faayidaan isaa guddaan FreeFox muuviiwwan adda addaa, viidiyoowwan adda addaa asirratti daawwachuudhaaf isin qarqara jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Muuviiwwan baay'ee barbaadan, fiilmii barbaadan jechaadha. Fiilmii barbaadan asirra sarchi gootanii salphumatti fiilmii barbaadan ilaaluu ni dandeessan jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Akkanumallee salphaa kan ta'edha. Fiilmiiwwan addunyaa kanarratti argaman baay'ee isaanii ilaaluu ni dandeessanii. Wantoota adda addaa, kitaabota adda addaa asirra dubbisuun barbaade ni dandeessu jechaadha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo inni kunis FreeFox jettanii Play Store irra seentanii FreeFox beektanii yoo barreessitan jalqaba irratti isa isin dhufu kanadha.
3 Fox isa jedhu kana kilik gootan akkuma argartan isa kanaadha jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa isa kana install gochuun dagatinaadha. Egaa daganatti illee nama miliyoona 100 oltu buufatee itti fayyadamee reetiin isaallee 3dha. Baay'ee tokko gaariidha itti fayyadamaadha. Isa kana garuu akkaawuntiiwwan adda addaa banatanii ittiin fayyadaminaadha. Sakurii miti, baay'ee sakurii miti, baay'ee tokko dadhabaadha. Akkaawuntiiwwan nama ni fattashu waan ta'aniif itti fayyadamuu osoo baatanii baay'ee gaariidha. Garuu yeroo itti fayyadamtan akkaawuntiiwwan adda addaa ittiin bantanii yookaan email yookaan Google account bantanii itti fayyadaminaadha. Kan itti fayyadamtan akkanumaan fiilmii adda addaa, weebsaayitoota adda addaa, kitaaba adda addaa dubbisuudhaaf itti fayyadamaadha. Torbaffaa irratti kan argannu Viyaadha. Viyaan kun meegaabaaytii tokko guutuu dhaggeeffattoota kan koo baay'ee tokko saffisa qabdi. Bakka waan barbaadan sarchii gootan Oromoo kaalcharii yoo jenne amma fakkeenyaaf asirratti sarchii gootan salphumatti baay'ee tokko saffisa qabdi jechaadha. Baay'ee tokko saffisa qabdi. Yeroo jalqaba seentan nama ta'uu keessan adda baafachuudhaaf egaa waan kana isinii fiduu dandeesse. Isan kana keessaa Chimeen Ice kan jedhu kana naaf fiddee jirti. Isan keessaa nan filadha jechaadha. As keessatti kan argaman ergasii verify isa jedhu kana tuttanii egaa haala kanaan nama ta'uu kan koo erga adda baafadheen booda akkanatti bifa kanaan jecha baay'ee tokko saffisa qabdi jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Baay'ee tokko saffisa qabdi. Isa kanas sakurii miti ittiin fayyadaminaadha. Yeroo itti fayyadamtan garuu kitaabota adda addaa dubbisuudhaaf, wantoota adda addaa ilaaluudhaaf itti fayyadamaadha. Garuu email keessa yookaan Google account keessan itti galchitanii itti fayyadaminaadha jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo amma immoo Telegram kan koo isa argachuu akka dandeessan isinitti mul'isu. Salphumatti bakka viidiyoo kanatti galakkisu yookaan bakka viidiyoo itti galakkisu jalan seentanii fakkeenyaaf viidiyoo tokko habanu. Egaa bakka viidiyoo kana itti galakkisu jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Achirra erga seentanii booda mallattoon V kan fakkaatu kana jechuudha. Mata duree jalatti viidiyoo kana bakka itti ilaaltan jechaadha. Mallattoo V kana ni tuqxanii ergasii read more ka jettu jirti jechaadha. Read more isa jettu kana kilik gootanii ergasii dakana gabbuutan jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. My official Telegram link ka jedhu kana tuquudhaan jechuudhaan gara linkii gara Telegram kan kootti isin fudhata jechaadha. View Telegram isa jedhu kana kilik gootan egaa Telegramota bilbila keessan irraa qabdan keessaa baay'ee yoo qabaatan jechaadhaan baay'eetti waan fayyadamuuf ni filattu tokko. Akkuma argartan isa kanaadha jechaadha. Join godhaadha. Inni kunillee subscriber nama 172 naannoo san qaba. As keessa isiniif kaa'ee jechaadha maqaa wajjin. Akkuma asirratti argartan kanaan dura Play Store irraa akka buufattan kan isiniif ajaje. Appii jedhu tokko isin barsiisee ture. Appii sana akkanatti akka buufattan asirra isiniif kaa'ee jira. Appicha linkii as tuquun buufadhaa isiniif jedhee appoota torbanuu isiniif kaa'aa asirraa argachuu ni dandeessan jechaadha. Salphumatti jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Dhumarratti advaayisiin isiniif qabu yookaan gorsi isiniif qabu yeroo hundayyuu akkaawuntiiwwan adda addaa itti banachuu ni kan qabdan. Akkaawuntiiwwan akka YouTube, kan akka PayPal, kan akka crypto currencyiwwan adda addaa jechuudha. Akkaawuntii baankiiwwan adda addaa jechuudha kan banachuu qabdan biroozaroota kanneen keessaa sadeen jalqabaatti fayyadamaadha. Chrome, internet, Opera itti fayyadamaadha. Isaan gadaanan kana keessaa immoo yoo barbaadan UC browser qofatti fayyadamaadha. Isaan sadeen hafan websaayitoota adda addaa, fiilmii adda addaa, wantoota adda addaa ilaaluudhaaf qofa itti fayyadamaadha malee akkaawuntoota adda addaa itti galchitanii yookaan imeelii adda addaa itti galchitanii ittiin fayyadaminaadha. Sakurii miti. Baay'ee akkaawuntii namaa ni fattashu, hack gochuu ni danda'u waan ta'eef isaan dakana kanatti osoo hin taane sadeen jalqabaatti fayyadamaa isiniin jechuudhaa fi egaa baroonni kan koo kanarraa kana fakkaata. Warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun dagatinaadha. Maatiiwwan chaanaalichaa laayikii fi sheer godhaadha. Horaa bulaa.